Taaddasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elonoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Batar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi Adamsaa Abdoo. Miseensota saaqee itti waamuusaa himeera. Gabaasa qabna. Mootummaan hidha Abbayyaa gubbaa balaliin kamuu akka hin taasifamne dhorke. Taphattoonni kubbaa miilaa Itoophiyaa 5 koronaa vaayirasiin qabamu. Atileetii maaraatoonii London injifatee addunyaa ajaa'ibsiise waliin turtii taasisne. Dorgommii kana naannoo persentii 80 akka injifadhu baay'eetti qophaa'ee Qananiisaan gorsa hedduu naa laatee ture. Manni marree Federeeshinii Itoophiyaa yaa'ii jalqabaa bara hojii ja'affaa har'a ifatti eegalaniiru. Pireezidaantiin Itoophiyaa Saahilawarq Zawudee kallattii mootummaa bara 2013 ifa taasisaniin wantoota bara 2012 keessa qormaataa fi milkaa'ina jedhanillee ibsaniiru. Bara 2013 keessa hojiiwwan ijoo mootummaan hojjechuuf yaade keessa ijoo jechuun ibsan keessaa tokko nagaa uummataa mirkaneessuudha jechuun dubbatan. ሰላም የሁሉም ነገር መሰረት ነው። nagaa wanta hundaaf bu'uura. Waggaa dhufu nageenya biyya keenyaa mirkaneessaa taasisuu fi olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf caasawwan rakkisoo ta'an hubnoonni hidhatan biyyattii guutuu keessatti wantoota seeraan ala ta'an kamiyyuu irratti akka hin hirmaanne gochuu fi mootummaadhaan ala caasaa alidilee fi ribee loltummaa kamiyyuu meeshaa hidhatanii akka hin sochoone gochuuf hojiiwwan gurguddoonni hojjetamu. ከፍተኛ ስራዎች ይሰራሉ። Filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa kan marsaa ja'affaa bara 2012 taasisamuuf yaadamus sababa koronaa vaayirasiitiin yeroo biraatti darbeera. Pireezidaant Saahilawarq Zawudee guyyaa har'aa dubbii paarlaamaatti taasisaniin filannoon biyyaalessaa bara 2013 keessa ni taasifama jedhamee eegamu sadarkaa ulaagaa idil-addunyaa guuttatee kan taasifamu akka ta'u ni hojjetama jechuun dubbataniiru. ቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ ከተሳትፎም filannoo biyyaalessaa itti aanuun hirmaannadhaanis ta'ee falmiidhaan dheebuu dimokiraasii hawaasni keenya qabu baasuudhaaf ulaagaa sadarkaa idil-addunyaa kan guute ta'uu qaba. Akkaatuma kanaanis filannoon biyyaalessaa itti aanu paarlaamaa keessatti sagaleen paartilee garaagaraa keessatti kan itti dhagahamuu fi paartileenis bakka bu'ummaa akka argatan taasisuuf dirreen morkii walabaa uumuuf akkasumas dirree siyaasaa mijataa gochuuf xiyyeeffannoo guddaan kennamee kanneen hojjetaman keessaa ትኩረት ተደርጎ ይሰራል። Gama kaaniin dhaabni naannoo Tigraay bulchu qondaaltota mootummaa TPLF bakka bu'uun mootummaa federaalatti muudamaan hojjetaa turan akkasumas naannicha bakka bu'uun miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa fi mana maree federeeshinii itti gaafatama isaanii dhiisanii akka ba'an waamicha taasisuu isaa beeksiseera. Dubbii himaan dhaabichaa obbo Geetaachoo Radaa dhaabi isaanii kaleessaa eegalee turtiin miseensota mana maree fi kaabinoota mootummaa federaalaa xumurameera jedhee yaadaa jedhan. በእኛ እምነት የአምስተኛው የፓርላማ ዘመን akka nuti amannutti aangoon turtii paarlaamaa shanaffaa halkan kaleessaa xumuramee jira. Paarlaamaan filame waggaa 5f. Paarlaamaan ala kaabinee fi mootummaan paarlaamaan hundeesses kan isaan filaman waggaa 5f. Walgahii har'a waamame jedhame irratti namoonni aangoo seeraa hin qabne maqaa mana mareen yoo walitti dhufanii jiraatan naannoon Tigraay isaanitti bakka bu'oota hin ergu. Bakka bu'oonni naannichaa akka ba'an itti himamee jira. Paarlaamaa qofa osoo hin taane kaabinee fi bakka buutonni muudama siyaasaa irra turan akka ba'an taasifamee jira. Akka nuti amannutti ministeera muummee itti aanaa isaanii kaabinee paarlaamaa fi manni maree federeeshinii aangoo bu'uura seeraa waan hin qabneef turtiin aangoo isaanii kaleessa waan xumurameef har'a eegalee isaan waliin walitti dhufeenyi bu'uura seeraa qabu ni jiraata jedhamee hin yaadamu. ምንም አይነት ህጋዊ ግንኙነት ይኖራል ተብሎ አይታሰብም። Yeroo mootummaan federaalaa filannoo naannichi addatti taasise akka hin taasifamneetti ilaalama jedhee fi naannichi immoo bulchiinsa ministeera muummee Abiyyi bu'uura seeraa hin qabu jedhu kanatti walitti dhufeenyi naannichi mootummaa federaalaa waliin qabu akkam taasa jedhuuf obbo Geetaachoon akkanaan deebisan. ሀገርና መንግስት ላይ ይሄ መስተዳድር የሚባለው biyyaa fi bulchiinsa gargar baasuu qabna. Bulchiinsa kaabinee muummicha ministeeraan geggeeffamutu diigameera jechaa kan jirru. Paarlaamaa waggaa 5f filatameetu diigameera jechaa jirra. Mana maree federeeshinii naannolee bakka bu'uun waggaa 5f filatameetu diigameera jechaa kan jirru. Walitti dhufeenyi keenya adda cite humnoota kontiraanni filannoo isaanii xumurame waliin malee dhaabbilee haqaa waliin walitti dhufeenyi itti fufa.
dhaabbilee dinagdee fi hawaasummaa waliinis akkasuma. Raayyaan ittisa biyyaa ganda keessa hojii milishaa hojjechuutu hafa malee hojiin birmadummaa biyyaa eegsisuu isaa itti fufaa jechuudha. ሀገርን ኋላነት የማስከበር ስራው ይቀጥላል ማለት ነው። ጉባኤ ደበያ በለሊ ቅሌንሳ ከሙ ዶርኩ ቤክስፍቴ ዳይሬክተር አባታይታ ሲቪል ኤቪዬሽን ኢትዮጵያ ኮሎኔል ወሰኔለ ሁነኛው ቢቢሲ ተቀይመንቲ ሙርቴን ኩኒ ሰበበ ነገኛ ሙርታዬ ጀደን ሙርቴን አከና ዋን በረሜዳ ከን ጀደን ኮሎኔል ወሰኔለ ከኒ ደበያ እርገ ሙርታዬ ቱሩ ቢቢሲ ትመኒሩ ይሄ በጣም የተለመደ የትኛውም አካባቢ የትኛውም ሀገር ሁሉም ሀገር እንደዚህ አይነት ነገር ኩን ዋን በረሜዳ ብይ ከሙ ወንታ አከናኒ ታሲሰ በከሰና በለሊኒ ዶርካ ሆጅማተ በረሜዳ bakkeewwan biraa balaliin dhorkamees ni jiru. Tokko balalii irratti walitti bu'iinsa akka hin uumamne lammata immoo nageenyaaf jedhamee murteen akkanaa darba. Kuni hojimaata idil addunyaati. Kan Itoophiyaa erga murtaa'ee tureera. Galaana Jibuutitti yoo xiqqaate godaantonni 8 du'anii 12 immoo eessa buuteen isaanii dhabamu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti eejensiin dhimma baqattootaa beeksise. Akka gabaasa eejensichaatti godaantonni 30 ol ta'an bidiruu sanaan imalaa turan keessaa lammiileen Itoophiyaa kanneen du'an lammiilee Itoophiyaa ta'uun oollee jedhameera. Tiraamp deeggartoota isaanii naannoo hospitaalatti yaalamanitti argaman nagaa gaafachuun isaanii ogeessota fayyaatiin qeeqaman. Gama kaaniin pirees sekireetariin Waayit Haawus Kaayiliin Maaknaanii koronaa vaayirasiin qabamuun isaanii mirkaneessan. Joorji Wiihaa namoonni karaa ergaa gabaabaan arrabsoo natti roobsaa jiru jechuun dubbatan. Taphataan duraanii Wiihaan carraa uumuuf waadaa seena hin eegne jedhamee dargaggootaan qeeqamu. Taphattoonni garee kubbaa miilaa biyyaalessaa Itoophiyaa keessaa 5 koronaa vaayirasiin qabamuun isaanii mirkanaa'e. Taphattoota 36 gulaallii waancaa Afrikaa gareen Itoophiyaa xumura baatee onkolleessaa Niijer waliin qabuuf waamaman keessaati 5 qabamuu isaanii Federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa kan beeksise. Itti gaafatamaan waajjiraa Federeeshinichaa obbo Baahiruu Xilaa'uun kanneen vaayirasichaan qabaman dubbatu baatanis taphattoonni kun dafanii bayyanatanii dorgommiitti akka deebi'an ni taasifamaa jechuun BBCtti dubbataniiru. Taphattoota 41f waamichi taasifamee 36 argamanii jiru. Warreen hafan 5 keessaa 2 biyya alaa kan jiran yoo ta'u, tokko yaaliirra kaan ammoo taphachuu irratti argama. 2 ammoo barfatanii kan dhufan yommuu ta'u, tokko sababa miidhaatiin argamuu hin danda'u. Warreen as ga'anii jiran garuu qorannoon COVID-19 akka taasifamuuf goonee jirra. Sana duratti garuu taphattoota 18f qorannoo onnee waliin wal qabatu taasifnee turre. Sanatti aansuun qorannoo taasifneeni. Taphattoonni 5 vaayirasichaan qabamuu kan mirkaneessine. Hoteela tursiifnee shaakala addaa taasisuun akka bayyaannatan gochaa jirra. Har'a hoteelota hayyama tursiisuun kennameef keessaa muraasa isaanii ni baasna. Kan tokko gamanumaan adeemsi xumuramee jira. Dafanii goommatanii gareetti akka makatan taasisuuf hojjenna. Guyyoota 14 keessatti bu'aan qorannoo akka beekamu baramaadha. Tarii yeroo sana asitti irra deddeebiin qoratamanii bilisa ta'uun mirkanoofnaan akka makatan ni feena. Sanaan ala kan jiru garuu murtee leenjisaa ta'a. Kutaalee fi bakki ciisichaa isaanii irra deddeebiin qulqulleeffamaa jira. Meeshaaleen of eeggannoo barbaachisanis guutamaniifii jiru. Xumurarra geenyeerraa atileetiin Itoophiyaa Shuuraa Qixxaataa osoo hin eegamiin maaraatoonii London guyyaa kaleessaan injifate ijoo dubbii addunyaa ta'eera. Dorgommii sababa koronaa vaayirasiin ji'a 6 siqee gaggeeffamee fi atileetonni muraasni qofa deeggartoota malee fiigan kanarratti fageenyichaan abbaan riikardii addunyaa fi lammiin Keeniyaa Eliud Kipchoge olaantummaan xumura akkasumas immoo riikardii cabsa jedhamee eegamee ture. Haa ta'u malee 8ffaa ta'uun xumure atileetonni Itoophiyaa 1ffaa, 3ffaa, 4ffaa fi 6ffaa ta'uun xumuran kanarratti atileetiin Keeniyaa 2ffaa ba'e. Dorgommii qananiisaan eegamee miidhamaan dorgomuu hafe kanarratti Shuraan gorsii qananiisaan naaf kenne guddaa na fayyadee jechuun dubbateera. Turtiin waliin taasifne kunuuti. Amiin isinillee bakka gammaddan. Tole dorgommiin akkam ture? Dorgommiin haalli qilleensaallee ulfaataadha. Rooba of keessaati qaba. Deebisee atileetonni illee atileetota ulfaatootu irra jira. Nan injifadheettee yaaddee turte yookiin immoo qophooftee turte? Itti qophaa'eera sirriitti dorgommii kana naannoo persentii 80 akka injifadhu baay'eetti qophaa'ee shaakalallee sirriitti hojjedhee dhufe kondiishinii gaarii irra ture. Garuu dorgommii sana irratti Kipchoogee fa'itu injifata jedhame baay'ee eegamee ture. Ka miidiyaan immoo isaaniin dabarsaa ture. Kan inni isaanillee shaakala irratti rakkoon tireeningii irratti isa mudate walumaan qophoofne ture.
Tarii Qananiisaan maal sin jedhe dorgommii irratti yookiin dursitee otoo dorgommiin seeniin dura wanta sitti dubbate qabaa? Qananiisaan too dorgommiin galiinii bakka baay'ee gorsa hedduu naa laatee ture. Gorsa akkamiiti mee natti himi? Ganamaan illee baatee himarra'iini ofii eeggadhuu deemii qilleensatti illee fuuldura baatee qilleensa ofii rukuchiisiini bishaan illee seeraan fudhadhuu yeroo takkitee bishaan bira hin darbiinii fudhadhuu deebistee immoo ijoolleen dingata yeroo bishaan fudhatan fa'aa tasasitti bu'anii si kuffisuu illee waan danda'anii fi isaan irraallee kiftatii duubatti uumiiti irraa siqii deemi naan jedhee deebisee kiiloomeetira irratti bayii deemi naan jedhellee kiiloomeetiruma sana eeggadheetan irratti bayee deemee jechuudha. Kanaan dorgommii kana injifachuu danda'e. Baay'ee bareeda. Tarii dorgommii booda Kipchoogee hojii wal argattaniittu maal waliin jettan? Isa wajjin baay'ee walitti ni aanne dorgommii booddee hundumti keenyuu erga dorgommiin xumurameetti bakka dadhabne illee waan gallee waan jiruuf gara ciisichaatti deemne. Egaa dorgommii booda dorgommicha injifata kan jedhamee ture Kipchoogeen gara dorgommiin xumuramuu jedhutti gurranna dhaga'uu didee gurranna duudee jedhee dubbatee ture. Isarratti yaadeetti kennuu dandeessu maali? Qilleensi illee shaggaa miti baay'ee rooballee of keessaatiin qaba. Bubbeellee hin qaba. Tarii bubbeen kun illee tarii hubuu danda'a jedheen akka yaadumsa kootti miidhaa qilleensa kana ta'innaadhee yaada. Fuula feesbuukii isaa jalaa inni dorgommii booda wayii barreessee ture. Akkatti immoo jalatti yaada wayii kennitetti namoonni baay'ee. Asasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elonoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Sholee, Olii Qaadii